ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ታቴ ጎኔ ከነረቲ rabbi maaf dalayne gara namaatillee yoo taankiiwullee dhabne itti arrabsamu itti jibbamu hin qabnu ture. Waan goonetti taankiiwus yoo dhabne galatoomis yoo dhabne itti xiqqeeffamuu hin qabnu ture. Obboleeyyan keenna taatee irraa haga isin gootan namna sadiitu achi argame ijoolleen Jimmaa. Abdushakur durataa community makkallee Sheen Najiibin bakka bu'ellee namni birallee Fariid ka jedhamu kakalee gastii annoo keessa taa'ee waan hin jirre haasa'u. Anuma kana argaa dadhabaniif shira xaxanii takka karaa deebine jedhu takka deemne jedhu ani mucaan gizee immediately naa bilbilee mustashfaa gadi ba'u na dura le namni haala ko akira kana mucaa kana natu waliin jira na dawwale na baasanii jedhe namoonni har'a kuni hunduu bilbila irraan kaaf namni birallee irrumaa kaasif natu walini anuu hirriba rafaa jira ijoollee durbaa wayiitu kifilii biraati dhufee ka'iinaan jedhanii bilbila natti kennan mustashfaa dhaqa jedhee kara mana hidhaan deemne odeeffannoo fudhadha eenyutu baase safaara baase shortatu baase jechuudhaaf kallattiin gara mustashfaa imale informationii argachuuf odeeffannoo argachuuf achi dhaqee jennaan shortaa hukumaa akkana ani ma'luumaata du'iti manaajarii bira na erganii qulqulleeffadhee gara shortaa mucaaleen akkuma achi ga'een lookashinii na ergee dhaqe seenuu hin dandeenye sanbata malee warri manduubatee kuuniin seenuu hin danda'anii jedhan. Sambanni guddaan kun yoom dhufa jennee namuu abdiin eegutti ture. Ganama halkan keessa naa bilbile Abdushakur naadillee hin deemnaa safaaratti wal geennaa Sheen Najiib mushawara qabanii anillee jidda deemaa jira naan jedhe. Maarree eegesi mushawara halkan kana deemtan an sa'a 9 walakkatti balbala irratti isin eega Arabiyyaa mucaallee fidee dhufa of biraa qaba balbala irratti wal eeyne bakka tokko waseennaa jennee walii galle. Akka dharri wannoo mataa isaanii keessa guutin beeku takka arra nama erginu dhabne jedhanii takka dhufne jedhanii takka karaa deebine jedhanii takka bilbila narra cufan ganamarra sa'a 9 walakkarra hamma sa'aatii mucaaree fi viidiyoo andalaguusan achin dhaabbadhaan guruppii tokko aaree sukkaariinatti ka'ee keessaa liftii qabadhe. Sima maaltu achi fide jedhanii faan arrabsan jechuu guruppii san keessatti maal ta'etti ani hukumaa ajajuuf yookaan bakka bu'aa safaaraa ta'eeti miti yookaan bakka bu'aa hawaasaa ta'eeti miti ummata kana ni gargaara mucaa kanallee yoo gabbaa'e kaleedheen gadda akira isaa qabamuu bira Arabiyyaan harka jirti isa utuba ummata karaa miidiyaa kanallee anatu waan kana ummata kanaa gadi baasa ummata kanattillee waa hima odeeffannoo narraa eeganii waa'ee isaa kana akkam ta'e maal ta'e didamee bayamee jedhee isin kadhee bil odeeffannoo isinirraa argaturra qabatamaan hukumaa isin itti seentan san anillee namoo akka keessaniiti ati bakka bu'a ani jamaa mucaati ani muraafiqa jarroonni kun seeran bakka bu'a akkanuma jedhee seen har'allee anjara waliin jarri nallee dhabanaasuuf nallee dhiituuf nallee booksuuf gara dhaban. لكن شكلين جرى حركات جرى حسبي الله ونعم الوكيل ديما سورة جري كافتلا على سورة كيسيو على نقود أنا ما واني جرو دواري ورابدا بوتا كان يونا أني مچاكا ندورا في ماسي مچاكا ندورا رومو هدون نبيك واحد دونا نبيك كون صلاة كيسا كومنتي دو بيسي نبيك كون سربا قديسا نبيك أني واحد دون بيك كمان مچاكا ندورا في ماسي سنغالي yoo kuno arra jalqaba sa'atii kanarra jalqaba mucaa manatti jirani duuka suuraa ka'aa fi masa yoo rakkataa walii ka'anii fi masii kataan taate ikiri beetakum
famous amarra itti cabsa famous ita sinigale yo rakata walin deemaniif duroomu edanille deema durooma fantashiru fil ard fantashiru fil ard ani rakata miti famous gudda namni akkana jala jigu ibsa isa walin suura ka himbeeku si alama sadi walagar mana kiyalle taa'ee daqiiqa 20 leftaatu taa'ee baye dhiyo makan hajji makana booda ani suuraa nama waliin ka'uuf feemmasuuf dhageetti argatu kana rabbina jalaa fuudhee jira waan feemmasuun hedduu beekaan waan itti miidiyaadhaan yuutuubaraa miti toktokii birrii irraa nyaadhuu miti mucaa kana dhaqee jennaan mucaan kun sekendiin sa'a natti dawwalata isa irraa fagaatu laphee kiyya dadhabe akka isin maqaa isa nu balleesse jimman gargaar tokkoffaa warri asirraa waa nama faarsitan hamilee nutti gootan akka keessanitti jabaadhu nama bira dhaabbadhu kalee waan biraatiin si beekan kalee si arrabsan akkasi abshiriin isin naa gootan diina natti hore jibbaa natti hore yaa obboleeyyan kiyya annama arrabsan jennit asli maraataa sanillee gadi bayyoo isin lafa dhooggattan arsitti lafa kenniif jedhe ani hin jenne ani ajan laakiin awwanni ani isinirraa jibbu waan hin dandeenye waan hin fakkaanne naasayina irra diddibina mana taa'al gara taa'alaa kalellee dhayne akkas goone hin jedhina tana isinirraa jibbuu fi guruppii keessa reefii tana guruppii tokko keessatti suuraa wayii ilaalaa qaba anarraa bilbilan kaasan guruppii keessatti nu hujire jiran warra miidiyaati miti jedhan makiina keessa ta'an hajarri haasaanii keessanii ga'e kilaas itti dhahee itti gadi bu'e nallee jibbitan abdushakuuriin sheennajiibiin fariidin yaa jabaa nallee jibbitan mucaafan dhufe mucaa akka oromootitti dhufne nan dhiibina mee shortaan isin anarraa gad isin haa deebiftu beenaa jedhee najiib farii dhufitti naqabe akkanuma warru rukutaa jiraatanii obsi miira keessaa bahi salaata rabbii salaananaan jedhee masgiida na seensise haanatti qabbanaa'uuf si galee harakaanni keessan nuti mucaa kanarraa faayidaan argadhuan ummata irratti kakaafne ummanni irratti cimee mucaa kana haa gargaaru viidiyoo kiyya deemaa laala akkamitti baya akkam godha hujii mootummaa lamaanitti hujii safaarati hujii qunsulaati hattan bakka bu'aan hawaasallee gaheen qabu safaaratu gahee qaba isinii yaachisiniin isa qarqaaruu qofarratti xiyyeeffadhaa isiniin hin jenne ikiribbeeta kun deema viidiyoo kiyya laala maana mataana gara galchitan ummanni isinitti iyyelle akka isin irribaa kaatan isin godhe malee hamtuuf isinitti iyyen akka isin dammayxanii mucaa kanaaf kaka'umsa gootaniif malee jibbaa keessaniif miti dhiibban hawaasni godhu irribaa isin kaasa wanni asirraa ijooleen iyyitu kun waa lama of keessaa qaba bu'aan miidiyaa yoo nu argan ittiin nu xiqqeessan tokkira baatee iyyitee maqaan yoo namni dubbatu hin iyyan eega miidiyaa gana sodaa qabaattan kabaja horaaf nama eega miidiyaarra yoo bahe dubbatame waan miidiyaa himtaan ufimaa miidiyaarra dubbatteef akka kama malee si xireeffatan akka malee sitti lolan laman jaalatina yoo miidiyaa dhiibbaa qabatti amantan waan dhiibbaa qabu san kabajaa jiraadha obsa لكن أن فيدو يا تئيسي أبان فدس يعرف أبان فدس تعجبسو إن دقين شيركم بليك يقولا نمني إبا ساقرين تيتنكون حاساقنا سودة تاتي أرى مدنو أرى هندا نياين أرى ناسي إيسان واي مباركي إيسان جيران توكو آدا أكنا كنا قدنا كميلين بيكو أكادا ورمو تيتي taateen arraa obboleeyyan keenya raawwatan dhiisumatu gaarii boodarraan dubbanna itti mari'adhee sinii galee jarana femma sulleen akkanatti miti ummata akkam kana ummanni irrakkate wallahi irrakkate anaa rakkadhu wallahi akkas irrakkattan argeen jira muraa biraan gaa tasgabbaaya miira keessaa baa bu'aan qabnutti nu laalina bu'aa finnee jirra
ifaajeen kenna lallabni kenna miidhaa fidedha. Ani nama tokkotu Fariid Jimma kaja maqaa malee dhahuun gaarii mi guruppii keessatti nuti miidiyaaf hin hojjennu. Mucaa kana ka gabbaasi ebaluun yoom nu faarsisi hin jenne yoom nama san faarsi hin jenne nama jiddarra guyyaa takka yookaan guyyaa lama dhufeetiin waan namaa dubbatutu nuyi guyyatti lama deebi'u qeequu barbaada dorgomuu barbaada anamaa maqaana dubbatuu dhabanii barbaada tokko kalee durataa kumeenitii makkaati ijoollee wayii dawwale kamaal irraa duultanii jennaan nu maal waan isan galchine gaza viidiyoo ittiin daldalataa namni maa dhaqee viidiyoo waraabeen warabsisiisa fedhu hidhamee fedhu du'e maaltu isa ga'e durataadha kumeeniitiidha kunsulaadha jedhee nama arrabse namni tokko nuti laazima kunsulaa ta'uu qabna sagalee namaa ta'uu laazima bitaakaa qabaatu qabna bitaakaa qabna ka wayyaaneen nu kennite bara wayyaanetu har'aa miti yaa jamaa sammuu keessan shagalchiisa sammuu keessan shagalchiisa wanni amma adhiiseera kuno Abdu Shakur har'a kuno mucaa fuudhemi waliin argitaniimi yoo kun feemasii nama godhe feemas ta'a hatta yoo isinillee duroomsitti durooma ana wallaahi billahi an gammachuu mucaa qofan barbaada toluu isaa qofan barbaada si galee nuti namallee filannee biran finne nu kadhannee isin hin dadhabne yaada akkana yaada gaggabuu akkana kana haasa'uun gaarii miti obboleeyyan keenya kabajamoo fi jaalatamoo uddaa gara hajaa isaanii rabbii walitti naa haa qabu ijoollee teenya ta Saudi Arabiyaa jirtutti deebi'a ijoolleen Saudi Arabiyaa Makkaan Madiinaa Jidda Riyaad eessallee ta jirtu keessaa ijoolleen Riyaadii barana qubatarte haqiiqaa qubatarte ijoolleen Riyaadii duniyaa teessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u umrii dheertuu rabbiin isaanii haa kennu yaa rabbi ijoollee Riyaadiin jirtu yaa rabbi naatis ijoollee teenya ta Riyaadiin jirtu ijoollee teenya ta mamlakaa jirtu ijoollee teenya ta yoo sabaaf kaan sabaa dhaabatu ijoollee teenya ta sabaa dhaabattu zariin leenjisoo diigaa eessa jirti culullee qofa makkaa jirti bar bakka wallaalte mabboo warra Riyaad garatti riyaala guguddaa gadhiisaa jira akkas bismillahi irrahmaani irrahiim rabbiin barakaa isaan haa godhu rabbiin isaan haa galatoonfatu duniyaa isaanii keessa rabbi barakaa haa kaa'u ijoollee suudii jirtu ta dhuunfaa nuu galchite ta guruppii nuu galchite ta afooshaa nuu galchite ijoollee Riyaadii duniyaa teessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u qabrii teessan rawdatun min riyaadil janna rabbi isinii haa taasisu tokkoo keessanii silaa osoo maqaa dha'ee nattola laakiin gizeenna ankin ijoollee Dubaayii ta nu waliin ta'aa bulte as Nasri Mafa irraa jalqabee hunda isaaniitu tokkoo keessanii nama waan kanarratti hirmaattan rabbi isinaa galatoonfatu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha ijoollee Bahreenii akkuma Dr. Asliin natti himiin hunda isaaniitu waan kana anaa jalqabuu malee ani isaa jajadhee isatti dabarfadhe an aamiin jedhaan urgasiyyuu du'aa'ima isaana godhaara malee achi booda isumatti hordofaara rabbi barakaa isaan haa taasisu ijoollee teenya ta biyya Faransaatitti yoo deebi'eetiin jedhe ijoollee biyya Faransaa galatoonfachuun duratti ijoollee sirkaa keessaa nama lamaan galatoonfanna nama lamaan ofii walii faallaa jiru ka ofii lachuu biyyuma sanii hojjetu nama san lachuu guddisee jaaladha siisin galatoonfanna Afbiyyee fi Umar mucaan sun garee hidhee rafuu dadhabee halkanii guyyaa xaaraa bule gaafas kaasirratti miidiyaarra nuguurra hanqate Afbiyyee mesenjeraan garee hagamii hidhee itti iyyee rafuu didee haqiiqaa ijoollee sirkaa keessaa ijoollee tana lamaan bakka addaa qabdan na biratti galatoomaa Umar gara Umar yoo deebi'e Umar gocha guddaa hojjattee lafa buutee waan namni guddaan hojjetu hojjattee hujuun ni danda'ama bakka waan kana barbaanne gaafa wanni guddaan biyyaa gale gurraaf abooshni addunyaa irraa tawwaamamne hin jiru gaafa biyyi sabni rakkatu ammoo dhokatanamu alhamdulillahi rabbil aalamiin waan san ol baaftee lumba nu qabde rabbi barakaa si haa guru rabbi si haa galatoonfatu siin jedha Umar irraan si akkasuma ammas ijoollee tiyya ijoollee garee aboosha kooman dubartoota
إساني ربنا هاقول إيمان ربنا حياته وان إسان ومر ربي ولد إساني هاقب غري أورمو كريستانا نموت هاقو قمات هواس سلكا جراني قمتني لفنين ربي نسان هاقلتهم فتو جمعاسا ربي مراد إساني هاقوتو بلا بدو ربي ماتي في سان الرالي ربي هاقب أكسم أما سنين وغنما إبراهيم حسنين هوغنمو غريدهم بالربي نسنا قلتهم فتو جدا ورى مقالا مالي جدا أكسم غريب فيني كجمال وغنمو غريب فيني كجمال هوغنمو غلتهم ما يسنين جدا مراد إساني ربنا هاقب biyya Faaris keessatti argamu magaalaa Faarisitti argamu mana nyaataa qaba namni kuni adda dorgomaa ture egasi garee ijaarratee jara kana warri wal akaayaa ture akka sagantaan kuni muraada isaanii rabbiin haa gahu walitti imaana rabbi nu haa yaadatu inshaallah guyyaa tokko ammoo guyyaa sagantaa baafannee nuhi warri rakkoo kanarratti kaanee